kabajamtoota hordoftoota chaanaala Farhaan Mahammad akkam jirtan fayyaa keessanii nageenya rabbii bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha harallee viidiyoo tokko gama teknooloojiitiin qabannee isinii dhufnee jira. Viidiyoon kun maal yoo fakkeenyaaf amma appilikeeshinii tokko yoo bannee fakkeenyaaf amma gizee akkana bannu akkasitti turuusaa sana jechuudha. Akkamitti saffisa isaa dabala fakkeenyaaf kanas yoo bannee akkanatti turuusaa kana akkamitti saffisa isaa irreefne yookiin saffisa isaa dabala akka inni jarjaraan nuuf fidu jechuudha. Sana godhuudhaaf jechuudha asumaan gama seetingii seenna. Seetingii gizee seenne booda asiin system kajoo kana seenna. Achi booda about phone kajoo kana seenna. Achi booda build number kajoo kana taraa torba ta'uu jechuudha. Laakuna developer optioniin turn it on ta'ee jira waan ta'eef akkana gizee keessa deebine kun akkuma agartan asirratti nuuf fidee jira jechuudha. Developer option kajoo kana click goona. Achi booda gad deemnee akkuma agartan gaa window animation scale transition animation scale animated duration scale kajoo kana jijjiiree jechuudha. Isa hoo meeqa irra goonee jetan akka saffisuuf jechuudha 0.5 yookiin tuqaa 5 kajoo kana gubbaa kana jalaa san irra goona. Kanaas akkasumatti jechuudha. Akkana egaa akkuma agartan kana jechuudha. Saffisa isaanii ajaa'ibaa akkuma agartan kana jechuudha. Just like you see. Kana egaa viidiyoon har'aaf isinii qabannee dhufnee kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii guddaan qaba jechuudha. Irraa fayyadamta jeetiin abdii guddaa qaba keessattuu warra moobaayiliin isin cinqee jechuudha. Biizii ta'ee jechuudha. Viidiyoon kun isin fayyada jennee waan abdannuuf viidiyoon kun yoo isinii tole like tuquudhaan obboleeyyan keessan bira akka ga'u shoora taphadhaa isin jenna. Gama biraatiin chaanaala kana subscribe godhuun nu gargaaraan dhaamsa keenya jechaa qophii teenya ta'an har'aaf qabannee asirratti xumura. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.